Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya sa'aatii kana isinitti himna sa'aatii kana kan isinitti mallas dirribsaatiin warra filannoo sodaatutu jeequmsa kaasuu fi barbaada jedhe miseensi koongireesii federaalawaa Oromoo Jawaar Mohaammed turtii OMN waliin taasisanii qabsoo adeemsifamaa jiru irraa of duuba hin deebinu jedhee jira. Dorisuudhaan akka sodaanni kanarraa hafnuudha. Ati wal beekuu dhabuutu kana fida. Dhimma lammummaanis ol qabatee hoggaa jettu xiqqoo wal beekne itti fakkaatu. Dhimma lammummaa sajaddaa godhee kan oofan dhugumatti Jawaar lammummaa dhiisee biyya kana keessatti ni dorgomaa kan jedhu amanuu baay'ee isaa rakkisee ture jechuudha. Lammummaa miti lubbuu keenyas dabarsinee kennuudhaaf qophiidha. Finfinnee teenyee miidiyaadhaan nu filaan jennu uummata keenya keessa deemnee tokko ni ijaarra. Uummata keenya hin dammaqsine amma dammaqsaa jirra gara fuulduraa ijaarra hojii itti fufaa jechuudha. Kana keessatti aarsaan dhufuu danda'a haa dhufu. Kana keessatti wareegamni dhufuu danda'a haa dhufu. Kan tiiru qabsoodha malee daansii miti. Warri qabsoo qeerroon aangoo tol bahee oolmaa qeerroo dagatee jira jedhee jira. Yeroo kuma shan wareegamee aangootti isaan baaseef wanta akka yaadannoo tokko son godhin gootota keenya busheessa nama Oromoo biratti diina nambar 1 ta'e miliyoonatti baasanii siidaa ijaaraa fi kan ajandaan godhinaa maal jechuudha? Mallasaa immoo kuma reefsi hin jedhe isaan ilmaan mallasaati kan jedhe nummaa mallaqillee irraa dhiifne mallasallee irraa dhiifne jari kun obboleeyya keenya kaleessa mallasaa hin dongorsiise malee humnaan gadi qabe malee ilmaan keenya nu fayyanii ilmaan abbaa gadaa odoo jennu ufumaaf deebi'anii malleekiif siidaa dhaabanii nu ilmaan mallasaatiif korojoo hannaa jedhanii maal haa jennurre goolii ofii duratti kuwaasii harkaan tuqanii hoggaa dhiinne itti galchinu maal itti galchitaniin waan hin taane garri fuulduraas yoo kan taa'u taate paartiin biltiqinnaa isaan dhaabanii deemanis purely ilaalcha Minilik unitary state Itoophiyaa olaantummaa aadaa Habashaa jala jirtu sabaaf sablammoota cunqursanii balleessanii mirga sabaaf sablammoonni keessattuu adda durummaa Oromoon qabsaa'ee asiin gahe xiqqeessanii federaalizimii diiganii unitary Itoophiyaa tooftaa mallasaatiin tooftaan mallasaa maali? Qoqqoodanii uummata bituu san qofa miti humnaan deemu kanaaf isaan tuufitti fidee waan isaan ifitti deemu immoo uummata biratti baatirii itti ibsinee agarsiisu. Warri kuni sabboonummaa fi tokkummaa Oromoo balleessuudhaa fi duula cimaatti jiru kan jedhe Jawaar Mohaammed uummanni tokkummaa isaa cimsachuu akka qabu hubachiisee jira. Fakkeenyaaf ijoollee yuunivarsiitii irraa ari'an liistii hoggaa laalte harki 80-90 ijoollee Wallaggaati. Waa'ee this is deliberate. Waa lama barbaadu. Tokkoffaa ijoolleen Wallaggaa irraa dhuftu Oromummaa irraa abdii kutattee naannummatti amanuu akka eegaltu barbaadu. Gara biraatiin immoo Oromoon naannoo biraa malee isaan qofaa barkan ari'amu isaanii kan jeequ jedhee jara irratti shakkii biraa akka uumuu barbaadu. Basawee kun araaraa miti. Mallasfaan maal godhaa ture reefu kaayyoo Minilik shira mallasaatiin hojiitti eeguu barbaadan hoggaan siin jedhu ani serious waan ifatti mul'atu Oromoo maal godhaa ture yeroo san manni hidhaa harki 95 afaan Oromoo maaliif dubbataa ture Oromoo saboota biraarraa adda baasanii Oromoon ammaan hidhaa kan jiru waan ofii balleesseef Oromoo seexana fakkeessuudhaan saboota biraarraa adda baasanii cunqursaa turan warri kun jarri kun immoo asumatti Oromoo adda baasanii walitti naquu barbaadu. Amma bar ifumatti haasaa jiru akka Oromoon bahatee dhiyaa kun wal quban qabne waliin hin jirre Oromoon akka wal shakku nama maal baay'een isaa haasa'uufu miidiyaatti haasa'uufu waan nama qaanessu ormaan hoggaa godhamu humaa miti orma keetiin hoggaa godhamu garuu waan nama qaanessu but they will be defeated nam beeka we will defeat them dhiigni Taaddasaan wajjin jira dhiigni Bariisoo Waabeen wajjin jira dhugaan Oromoon wajjin jira filannoo kana irrattis qabsoo amma goonu kana keessattis gamoo lamatti waati yooki warra sabboonummaa Oromootti amanu warra Oromummaatti amanu warra tokkummaatti Oromootti amanu tokkummaa Oromoo cimsee qilleensa isaan naquu yaaluu kana qaawwa cufatee
kaleessatti tokkummaa Oromootiin mo'anna yookiin immoo shira isaan godhantu Oromoo gandaaf godinaan amantiidhaan qoqqooda filannoo kanarratti referendamiin godhamu kan wasitti nima. Isa referendum it will be a vote of confidence on Oromo nationalism, on Oromo nationhood. Gaafa wallagga hoggaadhaan hin ajjeefamna gaafa jedhan waan dubbadnoonni baay'een waan biraa se'aa ture. I know what they are trying to do. Wantoota amma adda addaa dubbatan is not accidentally miti. Namoonni baay'een barreessaa turan waan kanarratti warri saba biraa ta'an kan Oromoo kana dadhabsiisuu barbaadan. Oromooni Oromiyaa irratti give up godhe naannootti qoodanii karoora qabu waayizawway Oromiyaa bakka shanitti qooduu barbaadu. Lixa Oromiyaa, Baha Oromiyaa, Kibba Oromiyaa jiddu galeessa kan adda muruu barbaadu. Tes karoora kana hojiitti hiikuudha kan barbaadan. Kana gochuudhaaf Oromummaa dadhabsiisuu qabu. Naannummaa cimsuu qabu. Oromummaa dadhabsiisuu barbaadu. Maaliif ijoollee wallaggaa qofa adda baasanii isaan ari'aniif? They definitely want this. It will be shame. Dhaloota keenyaaf du'a oliiti. Du'a oliiti yoo isaan Oromoo akkanatti qoqqoodanii namni dhiibbaa irra gahurraa miidhaa irra gahurraa Oromummaa jibbee naannummaa isaa faarsutti kan seenu taate. Har'as miidhaan wallagga irra gahu akka dhaabatu akka barbaadu taate. Miidhaan gujii irra gahu akka dhaabatu akka barbaadu taate karaan kanuma kaleessati. Karaan kanuma Taaddasaa Faarra deeman sani. Karaan kanuma Magarsaa Bariifaa irratti wareegaman sani. Tokkummaadhaan kaleessas Oromummaa teenya irratti Oromiyaa teenya irratti ciccinee yoo deemne akkuma kaleessa hin mo'an. Kaleessas tureera keessaan kan nyaatu. Arras irra aanna. Oromummaa keenya Oromiyaa teenya cimsanii amma deemnetti. Waraqaa eenyummaa dhorkachuun lammiilee mirga filannoo irraa ittisuun hin danda'amu jedhe miseensi Koongireesii Federaalawaa Oromoo Jawaar Mohammad. Namoonni bakkeewwan garaagaraatti waraqaa eenyummaa dhorkamnee jirra jechuun komatu. Kunis mirga filachuu fi galmaa'uu keenya danquu fi kan kaayeffatedha jedhu namoonni OMN fi yaada isaanii kennanii. Warri waraqaa eenyummaa lammiilee dhorkaa jiru kennuu fi akka qabu kan hime Jawaar Mohammad waraqaa eenyummaa si dhorkannaan adeemsi sanaan ala lammiileen filannoo ofitti galmaan seera filannoo keessaa akka jiru himee jira. Muhammad Siraaj dabalata qaba. Filannoo bara kanaatiif uummanni qophii taasisu jira. Qophii taasifamu keessaa tokko mirga filachuu fayyadamuudhaan waraqaa eenyummaa fudhachuudha. Warreen waraqaa eenyummaa hin qabne fudhachuudhaaf tattaaffii taasisanis dhorkamaa akka jiran dubbatan. Namoonni OMN'if yaada kannan sababa garaagaraa tuuluun waraqaa eenyummaa dhorkamu jirra ja'an. Bakka gariitti hanga adoolessa dhufuutti hin kennamuu ja'amee beeksisni akka bee dubbatu. Amma amleetti jedhanii fi beeksisa baasu beeksisa ammas hin fuudhu yoo fedhan hin baasanii lattafu yoo fedhan immoo hin kaasu akkuma fedhan godhu bakka malee intini qabataman wayii guyyaa murteessanii intini jedhu ka fedhani immoo hin kennu ka fedhan immoo innisu. Hedduu nama 30 ta'anii dhaqanii achi dhaabbatanii iftaan jedhu bor jedhu hin galchuu kennaan jiran. Qaxaroo baay'ee deddeebii baay'isuu haga sana namni takka namni fadde gadi ba'in jiru. Jedhamaaf deemaa waraqaa eenyummaa kana kennuu diduun jira. Bakka ijoolleen baay'ee rakkataa arti galgalaaf ganama achi dhaabbatte. Nama deddeebisuudhaan nama addaan laaluudhaan waraqaa eenyummaa dhorkachuudhaan waan akkasiitii jira. Amma waraqaa eenyummaa wajjin baay'inaan amma nama kennaa jiran waraqaa eenyummaa kanarratti dhiibbaa hedduutu jira. Seerri filannoo biyya tanaa ammoo filannoof galmaa'uuf waraqaan eenyummaa barbaachisaa ta'us waraqaa eenyummaa malee haalli itti galmaa'uu danda'an akka jiru ibsa. Namni tokko araddaa buufanni filannoo keessa jiru keessa yeroo dheeraaf jiraachuu isaa ragaa dhiyeessuudhaan filannoof galmaa'uu ni danda'a jedhan. Jawaar Mohammad gamasaatiin gaaffii fi deebii OMN irratti akka jetti waraqaa eenyummaa kennuu diduun sirrii miti. Sodaa mo'atamuutiin warri waraqaa eenyummaa dhorkatu waan hin hubatiniitu jira jedhe. Hangumti waraqaa eenyummaa ifarkaa qabu yoo filate warri injifatamuu sodaatu injifatamuu hin ooluu jedhe. Akkuma Oromoon hin jallisanii filannoo kana immoo nani yaadu beektaa. Inni mo'atanii namnummaa nagammaa waraqaa eenyummaa qabu soo filatanii immoo mo'amu isaan. Yoo mootummaan waraqaa eenyummaa kennuu baates akka seera filannootti namni tokko bakka jiraatutti galmaa'uu akka danda'u himee jira. Tokkoffaa kennuun dirqama isaaniiti. Ta'uu baannanis seerri filannoo ifa. Waraqaa eenyummaatis qabaachuu baannan namni isa beeknan ollaan isa beeknan haati isa beeknan waraqaa ittiin kaardii filatu sun immoo baafata namni. Waan tokko jala muranii sabrii godhuu qabu. Barana Oromoo fi Oromiyaan hinuma filatti. Kun ijoollis hin hatamus hin danda'an. Namas filannoo kanarraa hambisuu hin danda'an. Maaliif beektaa? Dhiigaan dhufe kaa. Filannoon kun kennaa osoo hin ta'in qabsoo uummataatiin waan dhufeef mootummaan akkasitti yaaduu qabaa jedhe.
Kanaaf kana beekee waraqaa eenyummaa kennu akka qabu dhaamee jira. Siidii yaadannoo ammoo mazamir ijaaruu fi sochii taasifnu mootummaan gufachiisuu fi socho'aa jiran jiraattonni magaalaa Gudarii fi naannawaa ishee. Miseensi koree qindeessituu ijaarsa siidaa kanaa tokko OMN fi yaada bilbilaan kennaniin namoonni sababa kanaatiin hidhaman jiru jedhani. Ijaarsa siidaa kanaatii fi dhakaan bu'uuraa kaa'amuuf jedha. Yaadni miseensa koree qindeessituu kanaa kunooti. Hawaasni magaalaa Gudarii aanaa fi aanaa tokkee kurtaa'ee fi hawaasni guutuun siidaa Maammoo Mazammir ijaaruudhaaf dhagaa bu'uuraa kaa'uudhaaf waliigalee koree dhaabbatee adeemsa sochiitti ture. Sochii kana keessattis beeksisa garaagaraa hojjechaa turanii kallattii garaagaraan sooshaal miidiyaadhaan beeksisni akka keessummoonni garaagaraa irratti argaman godhamaa ture. Gidduu kanatti qaamota mootummaa kallattii garaagaraatiin beeksifamee ture. Akka fakkeenyatti bulchiinsa aanaa tokkee kuttaa'ee beeksifameera. Bulchiinsa magaalaa Gudar beeksifameera. Waajjira poolisii aanaa tokkee kuttaa'ee beeksifameera. Waajjira dhimma nageenyaa godina Shawaa Lixaa beeksifameera. Waajjira bulchiinsa godina Shawaa Lixaas akkasuma beeksifameera. Gidduu kanaan osuma akka hojjetamutti beekamaa jiramu fi deeggaraa jiranu akka wanti kun milkaa'uuf hojjechaa turanii koree kanas jajjabeessaa turanii gidduudhaan hin hojjetamu waan kun jedhan. Maaliif jedhee koree yeroo gaafatutti immoo Oromiyaa irraa qaamonneen olaanoo bilbilanii waltajjiin kun akka hin danda'amnee fi sirrii akka hin taanetti hubatamee jechuudha. Namoonni hidhaman ijoollota beeksisaa fi konkolaataadhaan beeksisaa turan keessaa qaama koree sanaa kan ta'e Makonnin Baqqalaa hidhamee jira, Abdiisaa Taaddasaa hidhamee jira, Dammaa Qaabataas akkanuma hidhamee jira. Akkasumallee ijoolleen konkolaataa Isuuzii keessa jiran kan amma maqaa isaanii baay'een keessa turaniiru. Ijoolleen kun guutummaatti hidhamaniiru. Walumaa gala naannoo nama 15 olii ta'u. Garuu uummanni hawaasni guutuun garuu waan kana goota keenya nuti yaadataa, ijoollee keenya nuti wallaannata, ijoollee qabsoorratti miidhamanii jechuudhaan haga ammaatti sochii irratti argama waan ta'eef sochiin keenya yookaan immoo waltajjiin keenya akkuma itti fufetti jira. Hawaasni guutuun irratti argamuu qaba. Uummanni koreenis hundumtuu hojii isaa akkuma jirutti itti fufee jira. Dhimma kana irratti bulchiinsa magaalaa Gudar dubbisuuf yaaliin taasifnee amma hafee hin milkoofne. Addi bilisummaa Oromoo Baakoo Tibbeetti uummata waliin mari'ate. Marii Abaawwan uummata waliin qabu gufachiisuuf gama mootummaatiin yaaliiwwan garaagaraa taasifamuutu ibsame. Taganyee Daaqaa gabaasa bilbilaa qaba. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Baakootti addi bilisummaa Oromoo miseensotaa fi deeggartootaa waliin sagantaa marii qabatee ture. Mariin kun bakkeewwan mijataa ta'e qaamni mootummaa aanaa Baakoo Tibbee durlee kennuudhaaf rakkoon akka turedha naannoo sana kan turreerraati. Hawaasaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo walitti dhufanii akka mari'atanii fi bakkeewwan mijataa utuu kennuufii qabu waan iddoonni naannoo sana jiranii danqaa ka'anii bakkeewwan iddoo lama sadii adiraasa xiqqoo kollee laasanii mana barumsaa istuudii keessa iddoo bal'aan jira. Iddoo sanallee gaafannee dhamneedhanidha. Koreen dhimma kana qabatanii jiranii. Kanarraa ka'uun mana barumsaa tokko keessattidha. Iddoon isaallee mijataan turre. Haa ta'u iyyuu malee deeggartoonni fi jaallattoonni adda bilisummaa Oromoo qeerroo fi qarreen hawaasa godina Shawaa Lixaa Baakoo Tibbee magaalaa Baakoof naannoo ishee jiranii sirnicha irratti argamanii haasaa bal'aa taasisaniiru. Sirnicha irratti jira gaasaa miseensa shanee dhimmi saba adda bilisummaa Oromoo Gadaar Diibaa qondaala siyaasaa Abaa'oo Qoriin Gammachuu Ayyaanaa qondaala siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fi weellistoonni Oromoo adda addaa ilfeesh qannooffaa dabalatee sirnicha haala miidhagaadhaanidha kan inni geggeeffamu. Wanti adda isa godhu kan sirbi yoo jiraate bakkeewwan isaan bulan yookiin bakka isaan hidhachiisan irraati bakka iddoo waltajjiitti geggeeffamutti wayita deemamullee fageenya meetira 100 hin jenne bakka sanarraa asfaaltiirra deemuudhaaf yeroo yaalamu dhukaasni rukuttaa wantoota kana fakkaatan illee mirga namoomaa wantoota sarban naannoo sanatti waraana mootummaatiin mul'atanii jiru. Haa ta'u iyyuu malee kun hunduu ta'ee wanti karoorfame kun miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi deeggartoonni isaanii argamanii mee haala waliigalaa kaayyoo marii kanaa immoo qondaala siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an bukkee jiru. Gadaa Gabbisaan jedhama. Qondaala siyaasaa adda bilisummaa Oromoo gantaa marii hawaasaa adda bilisummaa Oromoo gaggeessu magaalaa Baakootti qabannee ture. Kana uummata keenya magaalaa Baakoof naannoo isheerraatti waamicha goonee fi bakkee garaagaraa waamicha goonee uummanni akka malee ba'ee haasaa gaariitu jira. Garuu wanti adda godhu isaarraa kana waraanni mootummaa
dhukaasa baneechaadha. Bakkee buufanni irraatii gara mana barumsaa har'atti qopheessine kana yommuu deemnu ummati nu dabalee qeerroof qarree nu dabalee otoo deemaa jirru waraanni mootummaa dhukaasa baneechaadha. Dhukaasa konkolaataa 3S qabatanii dhukaasa hoogganni bakka jirutti keessummoonni bakka jiranitti dhukaasa bane. Dhukaasa sanaanis eddaa kaayyoodha waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo of duuban deebinee miseensi ABOs of duuban deebinee deeggartoonni bifa baay'ee nama gammachiisuun haasaa taasisanii miseensi shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaalamuu Raggaasaa nuti wabii sabaa fi sablammootaati, wabii nageenyaati, wabii tokkummaatii haasaa jedhu gaggeessanii Koloneel Gammachuu Ayyaanaallee haasaa jajjabaa sabattanii jiranii adda bilisummaa Oromoo inni qabsaa'uuf ummaticha rakkoo keessaa baasee nagaan akka jiraatu tasgabbiin akka jiraatu dandeessisuu akka ta'e haasaa garagaraatu ture. Nuti akka miseensa akka qondaala siyaasaa adda bilisummaa Oromoo tokkotti yaani biyyi kun nagaa hin argatu mootummaan dirqama bahuu danda'e qofadha. Qabsoo karaa nagaa gaggeessina jennee erga biyyatti waamame qawweedhaan nama dhukaasuun qawweedhaan doorsuun hin barbaachisu. Nuti ammayyuu miseensota keenyas deeggartoota keenyas karaa tokko qofaan akka deemamuu danda'u. Miseensi keenya nagaa jaallataa, ulfina jaallataa, kabaja barbaadaa. Kanaaf kana argachuuf immoo waan mootummaan kaleessa waadaa galee adda bilisummaa Oromoo gaafa biyya seenu sana eeguu danda'uu qaba. Oduu biyya alaatti dabarra. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp aangoorra akka kaafamanii mataatti dhiyaate seeneetiin erga kuffisee booddee aangoota isaanii lama isaan irratti ragaa ba'an aangoorraa kaasuun dhagahame. Aangoonni aangoorraa kaafamanii gamtaa Awurooppaatti ergama Ameerikaa kan ta'an Gordon Sondland fi White House'itti ekspertii olaanaa dhimma Yuukireen kan ta'an Leetinaal Koloneel Aleksaandar Vindimaani. Pirezidaantichi himata aangoorra akka kan itti dhiyaatee ture murtii seeneetiitiin erga irra aananii booddee aangawoota hin barbaanne kaasuu fi fedhii qabu jedhamee jira. Tarkaanfiin pirezidaant Doonaald Tiraamp kun demokiraatota aangoorraa pirezidaanticha kaasuuf socho'aa turanii dallansiisee jira. Egaan daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti daawwattanii qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hafoon waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.